Ashama akkam jirtu kabajamtoota koo nagaan koo kabajaaf jaalalaa bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Gorsa yookiin dhaamsa gabaabduun qaba. Haga dhumaatti na caqasaa. Guyyaa tokko hiriyoota lamaantu karaa waliin deema turan. Hiriyoonni lamaan kun amala adda addaa qabu. Tokko baay'ee jarjara. Inni ariifata waan hundumatti. Inni tokko immoo qalbii qabeessa. Nama hubataadha. Ituma deemanii hedduu lamaan isaaniiyyuu beelahani. Ammas karaa isaaniitti fufanii ituma deemaa jiranii mana nama beekanii tokko arganii gara manichaa yeroo laalanii abbaan manichaa ala dhaabbatee biqiltuu bishaan obaasa ture. Isaanis abbaa manichaan ho'isanii nagaa gaafataniin. Abbaan manichaas sirriitti erga isaan nagaa isaanii deebisee nagaa isaan gaafatee booda garam deemaa jirtu nooraa kaa bishaan dhugaa buna dhugaatii aara galfadhaa deemaa jedhe akka aadaa Oromootti. Isaanis itoommamiin tole jedhanii ol seenan. Yeroo ol seenanii abbaan manaa keessummoota kanaa maatii isaan wal barsiisee haadha manaa isaan wal barsiisee haati manaas akka aadaa isheetti buna danfisuu isheef keessummaa ishee keessummeessuuf oliif gadi jechuutti kaate. Mucaan isaanii isheen hangafaa nyaata biddeen gogaa mimmixaan golaa fiddee as baaste fuuldura isaanii keesse. Keessummoota kana keessaa inni tokko hedduu jarjara waan ta'eef ani nyaadhu amma reefu nyaadhee dhufe quufe dhugaa rabbiin isiniin jedha amma reefu nyaadhee manaa ba'e. Quufe toon silaa nyaadhee natti tola garuu garaan koo quufaa kootu jira jedhe kakaan qabaanan lakkisaa jedhe. Inni tokko sila beela'uu isaanii walitti himaa turan birumatti ilaalee homaas hin dubbanne hin callise. Achumaan abbaan manaa dhaggeeffatee maarree obboleessa koo yoo ati quufte inni immoo beela'eera inni haa nyaatu kaa tole garga jettee jedhee dirqisiisuu isaas hin naqne hin callise. Xiqquma toon turiin haati buna danfisaa jirti. Intalli itittuu qodaa guddaadhaan fiddee gadi dhufte. Silaa mixmixni sun kan inni nyaatamuuf kee itittuu sanaan malee biddeen mixmixaan nyaachuuf miti yookiin mixmixaan qofa akka nyaataniif miti karoorri isaanii. Achumaan intalli isaanii itittuu jiru fuuldura keessee biddeen irratti naqxee fi kan qodaatti akka isaan dhuganiif nan naqxee fi inni kun silaa kakateera waa gochuu hin danda'u maali ofa nyaadhee anbar mixmixaadhaan nyaanna se'een barbarreedhaan nyaanna se'een kakadhe malee garaan koo baay'ee nyaata barbaadee jira baay'een beela'ee jira jedhe gurratti jedhee hiriyaasaa sanaan. Hiriyaansaa sunis akkas jedhee deebiseef. Maarree maaltu si sardee? Sila maaltu si hidhee maaltu si garafnaan kakattee maaltu kakaasi dhaqsiisee nobsitu amma callisii nan jeeqini nyaata koon itti nyaadhaa jedhee. Inni sun itoo taa'ee kajeeluu jarjarsuu isaarraan kan ka'e ariifachuu isaarraan kan ka'e itoo garaansaa kajeeluu hiriyaansaa bira taa'ee nyaata isaa itittuu isaadhaan nyaatee itittuu isaas unatee sirriitti quufee mana sanaa galatoomaa ulfaadhaa kan kennitan hin dhabiinaa jedhee eebbisee manaa ba'e. Inni kun garuu quba isaa nyaachaa waan godhetti gaabbaa dadhabaa garaa duwwaa bakka yaadan sana deemuudhaaf karaa jalqabanii jedhama. Waanan jedheef hin qaba. Yeroo hundumaa amala keenya keessaa dadhabina keenya hin beekna. Fuula abbaatu nama tolchaa deemsa abbaatu of tolchaa jedhe jaldeessii jedhani. Amala keenya nutu of tolcha. Waan arginurraa tasgabbaa'uu wanta tokko dafnee dubbachuu dhiisuun numaan nu fayyada. Ergaa tokkoon isinii qabadhee dhufe. Yeroo aarru ta'uu danda'a waa dubbannee
waa aarree darbannee gaabbuutu dhala namaa irratti mul'ata. Waa dubbachuurraa of haa qusannu. Wanta gaarii keessaa wanti gaarii hin taane mul'achuu danda'a. Wanta gaarii hin taane jedhamu keessa mudaan wanta gaarii hin taane jedhamu keessa immoo wanti gaariin jiraachuu danda'a. Walumatti qabnee waa jechuurraa, maqaa balleessuurraa, waa facaasurraa of haa qusannu. Haalli jiru yeroo fudhannu osoo hin madaaliin meeqa jechaa, waa jechaa, maqaa balleessaa, waa arraba keenya keessaa facaasuudhaaf osoo jarjaruu baannee, walitti qabnee, walitti camannee waa yeroo jaj gochuurraa itoo of qusannee waama argeefu walumaa galatti jarjaru ispeeshaalii gaa'ela keessatti, rileeshinshippii keessatti dafnee waa jaj gochuu dhiisuu, dafnee waa dubbachuu dhiisuu, dafnee waa murteessuu dhiisuun ispeeshaalii wanta negatiif ta'e, wanta nu miidhutti jarjaruu dhiisuun hedduu dhala namaa hundumaaf barbaachisaadha. Yeroo hundaa haala jiru argachuuf obsa, dogoggora haal duree tokko malee boquu kan nu gadi nu qabachiisu yookiin kan nu saalfachiisu gochuurraa of qusachuun baay'ee barbaachisaadha. Dhaamsi koonna har'aa dubbannee gaabbuu mannaa, waa erga jennee gaabbuu quba ciniinuu mannaa dura itti yaannee yoo dubbanne wanta dubbannu sana hin beenna, yaannee itti dubbanne waan ta'eef gaabbii nu oolchuu danda'a. Kana qofaa miti, yeroo baay'ee yeroo aarru mala biraatoo barbaaddannee waa dubbannee nama sana gaddisiisnee isa booda hammamiyyuu yoo dhiifama gaafanne laphee nama sana laphee namaa cabsine yookiin nama boquu gadi qabachiisne yookiin nama hedduu gaddisiisne tokko namni sun madaasaarraa fayyuudhaaf yeroo itti fudhata. Kanaaf waama halle keessatti ariifannee waa jechuun numaan nu miidha. Namicha fakkeenya fudhadhe kuni ofuma of miidhe. Itoo nyaachuu barbaadu, itoo beelahee jiru, itoo namni san gaafatiin nyaadheera, quufeera, xiqqoo qusatee dhiisuu danda'a. Waan nyaatu fakkaateetuma mimmixaan qofa biddeen dhiyaateef iyyuu ta'e jechuudha. Lammata immoo wanta namni xiqqoo nuu laateyyuu galateeffachuu. Biddeenii baay'ee beela'anii jiru, namichi suni mana keessaa waan qabu ta'aa, goraa buna dhugaa jedhee waama qabu kennuunsaayyuu galateeffamuutu sarara jiraata malee akkas naa laatan seenee maaliin seenee dafnee jaj gochuun gaarii miti. Nama jaj gochuun gaarii miti. Nama jaj gochuurraa of haa qusannu. Namni kamiyyuu namni mudaa hin qabne Waaqayyo qofadha. Wanti gaarii kam keessa mudaan jiraachuu danda'a. Wanta badaa kam keessa immoo wanti gaariin xiqqoon illee jiraachuu dandeessi. Walitti cafaqnee jibbuu, walitti cafaqnee waa dubbachuu, walitti cafaqnee badaa qofa keessaa funaannee arrabsuu maal jechuun amala gaarii miti. Hundi keenya mee dubbii kana keessatti yookiin fakkeenya kana keessatti of haa ilaallu. Nuun nama akkamiidha? Hundi keenya iyyuu nama ta'ee namni dogoggorre hin jiru. Wanti guddaan ofirratti hojjechuudha. Wanti guddaan dogoggoroo ofii baranii deebi'uudha. Dogoggoroo keenya immoo kan barru waama arginurraa, jiruuf jireenya keenyarraa, waama dabarsinirraa, waama akkasiirraadha waan ta'eef dhaamsi koo har'aa kanadha. Hundi keessan akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Anaan hedduu na barsiise. Waan obsaan na dhaggeeffattaniif deebanaa, dagaagaa, guyyaa gaarii qabaadhaa. Kaayyoon keenya qajeelummaa sammuu namaa sooruudha. Sooshaal miidiyaa wanta gaariif qofa itti fayyadamnu. Hafuura isaa baay'ee achirra jiru gaarummaan haa jijjiirru. Ittiin walaa gorfannu, ittiin walaa barsiisnu, ittiin karaa walaa agarsiisnu. Warra karaarraa maqees karaatti adeeffannu. Wal malee homaa hin qabnu waan ta'eef safuu keenya haa eeggannu. Naa jiraadhaa.